ammaan tana waan kana osoo diippilii hin taane sababa isaan itti wal dhaban isaan lamaanuu gaafannee kara furmaatatti dabarramoo lakkii dubbii tana akkanumatti ni ajjeesna furmaatas ni goona kara araaratti haa dabarruudha mee yaada kan kee jalqaba. Tole, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan obboleeyyan kiyya duraan dursee obboleessa kiyya Abdee Shawuu caalaa badhoo fi birraa inspire hedduu takka galatoomaa hawaasa keenyaa kanas gara jirtan bifama anillee xiqqoo isinirraa dhibaa wayitiifin ol seene kana mata akkaatti duraan dursee obboleessa kiyya Abdee waan kana sa'aatti fudhattee kana ifaa jirutti hafaltee waan kana asitti hawaasa irra fidee formaata obboleeyyan keenya kana gidduutti fiduu yaaloo hedduu takka galatoomii si ja'a. Ani akkuma ati yammaan tana tuyxee xiqqoo na duratti illee haasofitanii jirtanii gaafa akkumaan amma irraa dhaqqabe kanarraa hin fuudha. Yoonii fi silaa waan kana badala dubbiillee keessaa akkasitti asoo hin dhoosne akkuma ati reefu jettee maaliif akkuma Oromoon jettee garii rifeensa kana nama dura haaddatanii garii ammoo qoma haaddatan jaanii waan san taatiin jecha arraan tana obboleeyyan keenya kana asirratti asoo isaan hin fayyisne adda hin yaanu kun waan jala muramee jiru jechuudha. Kun gaarantii inshallah yoo rabbiin jedhe. Kanaafuu osoo nuti jirru wanni kun numa hin taane waan san furmaata san finneetuma asirratti kan fixnee baanuu tahaa jechuudha. Waa hundaa'u dandeeffuu gara. Ilfaadhu ashuu oliin deebisa. Okay akkana goona. Yoon fi dubbiin akkana haa ta'u ta'ee akka birraan jiru sanitti yoo haa ta'u ta'ee waan jiru guutuu anaa dubbadhuuti. Keessa osoo hin ta'in waan takka takkaan dubbadhee furmaatatti yoo deemnee birraa anummaan takka takka irraa wal dhabdee kanaa fi maal akka jiru guutuu dubbannee san duratti immoo wal dhabdeen kun hawaasni uummanni kaayirootii fi lafatti yoo maaliif araarri kun bu'uu dhabe irrattis yaadni ni kan namaa kasan booda furmaata asuma irratti akkuma haroon amma dhufe kanatti namoota nu barbaachisan ol galfannee furmaata kana asuma irratti irraan tana cufnee firraa finnaa jechuun osoo karaa dheerallee deemini karaa saniinis arraan tana inshallah furmaata itti agarreetuma deemna birraa san duratti gaafiin si gaafadhuutu jira ati gaafiin nan si gaafadhu akkamitti dubbiin tun online irratti bahuu dandeesse namoonni si dabalatee namoonni jajjabaan osoo kaayiroo san keessa jiranii akkamitti haddii kana namni dubbii tanallee sitti natti jalqaba fide sihi yeroo ati natti fiddoon piraanki akkanaan irraa dhiisaan isin hin jee piraanki irra obbuu irra deebitee dubbiin jabaattuun anis jidduu seenuu danda'e akkamitti lafatti dhumuu danda'e dubbiin tuni mee kanarraa xiqqishoo nu dubbadhu immoo badhaasoo callaa birraa haroos dabalatee ani waan nu barbaachisu furmaata sanii waan akkanaati jennee daangaan hin ibsinu isin hunda akka isinii galutti daangaanii waan aganaati jennee akkana jennee waan ibsinu miti akka furmaatatti nu ifnu immoo in general gooneetuma dubbanna jalqaba irratti birraa gaafii tana qofa irratti xiyyeeffadhu akkamitti lafatti dubbiin tun akka dhumuu didde mee adda nu baasi. Okay, dito galatoome ulfaadhaa itti durii dubbiin tuni jalqabdee fi isaan lafeen gaafa wal dhaban dhimma ofirratti wal dhaban namni isaan wal dhaban dhimma waa'ee diinagdee fi waa walirraa qaban jira waan kanarratti wal dhabanii fi waan kana ammoo isaan gaafoo fi wantoota hedduu waliin dalagaa turanii waliin jiraachaa turanii namni ammoo waliin jiraatu akka obbolee jiru dalagallee waliin qabu akkasuma jireenya isaanii guutuu waliin qabu faayidaaleen garaagaraa jidduun jirti namni faayidaan jidduu seente immoo obboleeyyanillee wal dhabsiifti abbaa fi ilmaa wal dhabsiifti waan kanarra wal dhabanii gaafa waan kanarra wal dhaban jalqaba anaatu dhagahee gaa namni hedduu isaanitti dhiyaatu fi waliin jiraatu ana waan kana akka obboleessaa tokkotti dubbii tana naan ga'anii gaafan jidduutti furmaata barbaadudha isaan lameenuu yaamee wanti jiru furmaata itti godhuu hin dandeenye sababni hogganni isaan walitti araarteeti waan kanaatu jidduu jira fakkeenyaaf namni waa walirraa qabu tokko hanga wanni suni kafalamuufitti walitti araaramuun ni ulfaatti yeroo lama yookaan sadii akkas walitti araarteen ture deebiinii ammoo wanni sun hanga ta'utti waan jaamu gartee wat sagalee dhagaamu jira dhagaama dhageeffamu jira yaa akkasitti waan kana sababni waan kana waan ta'e jecha ani
yeroo walitti araarte hayyee waan kana godhuu ni dandeessaa itti gaafatamummaa kana fudhachuu ni dandeessaa waan jiru na dhiyeessanii keessattuu badhaasuu jechuudha waan jiru kana waan kana itti gaafatamummaa fudhattee godhuu ni dandeessaa waan jiru gaafii na gaafannaan. Ani ammoo dandeettiin ani qabu furmaata sanii itti godhuu osoo hin taane lameen walitti araarsuudha. Fakkeenyaaf waan jidduutti badee kana akka kafaluu fi wantoota garaagaraa gaa'ee waan kana hodhati dubbii tana dhiisaa asumatti jechuu waan hin dandeenye jira. Sababa kanaa namoota garaagaratti dubbadhee nama agartee waan kana furmaata fiduu danda'a jiru hedduu gaafadhee ture. Ani egaa akkuma beekamu sooshaal miidiyaa irratti laayif hin seenu asirrallee dubbiin akka dhuftu hin barbaadu. Ammoo gara keessatiin namoota hedduun dubbisee namoota san keessaa tokko Abdiidha. Abdiin ammoo waan furmaata jee yaadu asirra fide. Namoonni biraa ammoo kanneen an dubbise sooshaal miidiyaa irratti akka baasaniif osoo hin taane akka dubbiin ture osoo sadarkaa kana hin geenye furmaanni itti dhufu namoota biyya kana jiranis tahee namoota biyya biraa jiran kan garaagaraa aboo rakkoo kanaatu jira waan akkanaati ijoollee kana akkam goonaa sadarkaa kanarra waliin jiranii waan jiru yeroo hedduu yaalii godhaatiin ture walitti akka araartinu manguddoo nama gurguddaa hunda yaameetiin ture walitti finnee ture teenyee haasofnee ture wanni kun sadarkaa haasaatti osoo hin taane waan akkanaatiin furmaata argachuu danda'a waan jaamu waan yaada akkasii qabaniif jecha waan sanii ammoo ani godhuu waan hin dandeenye jecha namoota waan kana godhuu danda'an akkuma namallee irra deebi'ee wanni ibsuu barbaadu namoota waan kana godhuu danda'an jee yaadu kanneen hedduu ibna jalallee jiraachuu danda'ani namoota akkasii tanitti waan kana kan yoo goone sadarkaa agartee wal gargaaree waan kana yoo goone waan jiru nama hedduutti dhiyeesse namoonni waan kana nu hubatanii fedhinnaa akkasii qaban hin turre sababa kana isaan kun yeroo waggaa takka walitti araaraman yeroo xiqqoo booda namni faayidaan jidduu jirtu deebi'ee wal dhabaa irra deddeebiin akkasii wal dhabaa turan ammallee walitti naarsuu ture hayyee dubbuma tana ol baaftanii nama duratti illee wanti nu godhina waan jiru garte namni furmaata wanta akkasii godhuu hin dandeenye dhagee faayidaan inni godhu hin jirtu fakkeenyaaf namni jidduu haasee waan ati balleesse gartee itti gargaaruu hin dandeenye dubbii yoo dhagee faayidaan inni fidu hin jiru jee waan nama nuyicha ifin dubbii tan namni akka hin dhageenyellee jabo dho'isaa turre furmaata akkuma dandeenyutti itti godhudha jechuudha. Akkuma kaasee kanaa manguddoo umrii nurra gurguddollee yaamee walitti araarsuudha yaallee turre asirratti maa baaftan yaada jiru namni hedduun akka kaasu nan beeka ammoo hanga dandeenyu qofa osoo hin ta'in hanga dandeenyu ol akka kiyyatti hanga danda'u ol rakkoo isaan jidduutti uumamte kana fiiksi godhuudhaaf tattaafadhee ture namoota hedduudhaan gahee nama gurguddaa yoo gartee nama narra guddaa nama arrii qabu qaba jennee namoota akkasillee fidee dhugaadha nun salphifnee yeroo saniif dubbii waan akkanaati yaanii dubbii adda nu baasanii addaan deemnee hanga wanni sun furamu jenneeti. So namoota gaa waan kanaan itti himaa ture keessaa tokko Abdee ture. Abdeen ammoo akkanaan godhaa waan jiru yaada kana fide sanillee mormaa turre lakkii achirra finnee rakkoo jirtuu fi wanti dubbannee isin xiqqeessinu akkaataa furmaanni itti argamu achirra barbaannaa waan jiruuni Abdeen gaa asirratti ol baasuu danda'e. Isaan jidduu wanni biraa osoo kan jiraatu hin tahin akkuma reefu tana kaase faayidaa wayirra wal dhaban namni waliin jiraatu faayidaa wajjin qabaa namni wajjin dalagu dhimma walitti fiduutu jidduu jira akkuma beekamu namni waan takka walitti qabu ammoo wal dhabuun hin oolamu kanarra wal dhabanii kana caalaa yoo diiteeliin kan barbaachisu ta'e Abdeen adda itti baasa wanni jiru kanarratti ammoo akka furmaatatti fakkeenyaaf haroo dubbiteen turan jee dhimma kanarratti Abdeeni quba qabanii namoonni tokko illeen I think Abdeen kan ittiin jiraachuu danda'a. Namoonni ani dhimma kana jalqabarraa itti himaa ture kaas jala jiranillee ol bahanii dubbachuu danda'anii maqaa yoo yaamuun dirqaman taane. So wanni yeroo kana amma furmaata akkamitti mul'atuni maatii kana booda obbolummaa isaanii dursan deebisanii akkamitti akka waliin jiraachuu danda'an irratti akkamitti hojjan hojii duraan karatti addaan muran san itti deebi'anii akkamitti aartii saba kanaa guddisanii hawaasa kana bashannansiisuu danda'an ifiif illee jijjiiramanii hawaasa kana akkamitti akka tajaajiluu danda'an deebi'anii obbolummaan isaanii sun daran cimte akka duraan isaanitti amma ijoolleen sun sadarkaa obbolummaa waliin jiraachuu dhiisi sababa dubbii kanaati badhaasoo ganda biraa kireeffatee ganda kanarraa galee jechuudha. Ifin amma naafi badhaasoo wal arguudhaaf hedduu rakkisaadha yoo qaxaroodha walitti bilbilee wal agarre malee ganda kanarraa ganda biraa galee sadarkaa kanatti isaan dhiisi hunduu addaan fudhata dubbii kanaa. So waan kana akkamitti akka furmaatni itti godhamu
ammumarraa yoo itti yaadame hedduu bareeda. Yoo ammoo diteeliin dubbii kanaa gartee asirratti dubbatamuu qabaa kan jettan karaa ol taate itti yaadati. Abdiin faanitti haroonis ni jirta. Namoota biraatti ol baasati. Kana caalaa dahatonni barbaachisaa asirratti. Ammas akkuma jedhamu tan kaasee badhaasuu fi callaan ammoo asirratti dubbii akkana baruu akka tana godhe jettanii osoo dubbatu baatanii anda hedduu tokko tatana waan natti tolurraa. Badhaasuu akka tana godhe callaa akka tana godhe isaattu akkasii lakkiisiitu akkasii yaanii namarratti bakka kanatti osoo fakkeenyaaf amma yoo nani jidduu jiraadde narratti waan hunda haa ta'uu danda'a akka saayibaa akka obboleessitti waan ilaalaniif jecha asirra ammoo namoota hedduutu jira nama akkuma sadii fuuyii jira viidiyoon asirraa kun riikardi godhamee gara adda addaa wanti ijaa waan hamaa osoo dubbachuu baanne waan pozitiif irratti yoo nuti xiyyeeffannee hedduu akka bareedaan jaa hedduu akka galatooma kana caalaa ammoo wanni ibsa irratti kan yoo jiraatu taate ni dubbannaa carraan ammoo isin kannaa hedduu akka galatooma ulfaadhaa. Sagalee. Okay. Thank you. Asawa dheeraadhaa asoo birraan asawa jala fixee jira. Akkana goona. Koomantii of isinirraa goonu. Okay. Yeroo takka caaltu feesaantiin saadiqee naagalchaadha. I think as jala jira. Saadiqee ol seenii ibsu qottu. Okay. Abdee oguu takka waan takka mention kan hin godhuuf hadu wanillee kan hin bira darbee jira. Kan hin mention godhuuf hade. Dhugaa akkuma reefun tana birraan jee anillee obboleettii jira maakii oroo kaantaaksii na gootee turte akkasuma abdillilleeni. So maakiin illeen yaalii keessaan isiin godhaa jirtu so asumaan asoon xuyne bira dabruu hin barbaanne beekte. So callaa fi eenyu badhaasoon hedduu takkaan wallahi isaan galatoonfadha hedduu takkaan fayyaadee galatoomaa jaan effordii isaan godhan jechuudha. Obboleen kiyya isaan lachuututu warra harka nu darbee miti haya ja'anii waan isin jettan nuu tahaa ni fudhannaa ja'anii isin illeen mala adda addaa illee itti baastee isaan lamaan kana illee fiddee waliin akka sila eenyee haasa'uu dandeenyu illee goonee yaadaa turre jechuudha. Ammoo akkuma beekamu waan takka gizeenii fi manguddoon takka qabde mangudduma san harka dhiisanii obboleessa keenya abdee waan kana fuudhee ifirratti waan jiru jecha nuti illeen akkasumatti tumsa irratti taana jennee waan kana waliin irratti kan hirmaannu tahee jechumaan barbaadeeti fayyaadee galatoomaa isaanii jechuun fadhaasumaan jechuuf saniif sagantaa sana akkas taate dhiifamaa jiran dheeressee itti Abshir. Thank you. Saadiqee as jala ni jirtame. Caaltu yeroo takka saadiqee faana galchi ammaan tana karaa daarektii karaa furmaata cechii deemneeti ashuu kottu sin barbaada. Ibsuun bante okay. Ashuu banii wanna kan kee banii. Okay. Amma namoota lama akkana kanurraa hafeetu jira. So haro directly amma karaa furmaatatti mi achi deemnu ammaan tana anis haasawa dheeraa godhuun duratti koomantii isinirraa hin cufaa? I think commentii yoo banaa dhiiste bareeda because namni yoo commentii cufte ni yaa so interact godhuu fadhana fakkaata namni. Okay. Namni jee commentii ni cufta guusan. Okay. Obbaleeyyanii dhageessan birraan already waan hundaa haasawee jira. Wanni hundi efa haasaamee booda gaa anas tahee abbaan fedhee namni lama hojii jiru wal dhaba. Diinagdee irratti wal dhabanii je gabaabsinee ogguu isin himnu. Diinagdeen sun immoo waan haganaatii haganaa wanni isin hin jennu hin jiru as gubbatti. So yeroo dheeraadha kaayiroo keessatti ture dubbiin tuni. I think ijoolleen lafattis ijibbaata godhuu turanii immoo furmaataatu argamuu dadhabe malee namoonni hedduun jidduu seenanii jiran. Yeroo seenanii furmaataatu argamuu dadhabe bakka kanatti ammaan tana haroo faas jedhii abdii daddarfaan ni jiranii Dr. Nuraddiin faanis ni dhufanii as jala ogguu dhufan naaf galchitanii saantii faanii. Okay, Ashu, welcome. Naaf galchitanii keessaan haasoineeti aboo waan akkanaan nu qunnameeti bifa kamiin akkana goonaa bifa kanaan jennee xumurree. Inshallah ammaan tan ammoo yoo ni fi ijoolleef gaacarraan kanninaa kajettan taate ijoolleef hin kanninu ibsaan damiinaatis nu gidduu ture haasawaa kana keessa yoo as jala jiraate ibsaa damiinaa naa galchitan caaltuu faanii yoo ijoolleef carraa hin kanninaadhaa
akka isaan hin haasofne I think wanni ifaan ibsuu fi Haroon akka birraan akka haasawaa keessatti waan kana ijoolleen akka haasottu hin barbaanne jaanii isinoo ijoolleef carraa ni kan nama walakki isaan hin haasawini nutumaattu eefa hagana akkana jennee dubbanne daarektii kara furmaata akka dabarru barbaaddan furmaata dabarreetuma ijoollee ittiin haasawinu ijoolleef carraan kanninu nutummaan osoo isaan